Oduun keenyaadhaa waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira jedha. Oduun achi nu gahee waraanni kaabaa kuni waraanni adda bilisummaa uummata Tigraay fi Abiyyi jidduutti geggeeffamu akkuma itti fufetti jira. Waraanni kuni iddoo garaagaraatti ammallee hammaatee deemee jira. Haala kanaan egaa kan cinqame Abiyyi waan godhu wallaalee jira. Gama biraatiin immoo Eertiraan waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessa waan galee jiruu fi Itoophiyaa keessa galuu isaa immoo international community'n hubatanii jiru. Har'allee gaazexaa lamatu baasee waraanni kun achi keessa jiraachuu hundumatu hubatee lammaffaa waraanni kun hin jiru jedhee Abiyyi dubbatus Abiyyi waan kanaa inumaayyuu hoogganaa mootummaa gamtoomanii Antonio Guterresitti hin galle waraanni Eertiraa jira jedhame lafa fuulduratti isaanii kenninu baadimmee irra qubatanii jiru malee sanaan ala iddoo tokkoyyuu waraanni hin jiru jedhee garuu Ingiliziinis haa ta'u Ameerikaanis saatalaayitiidhaan karaa namumti dhaqee namni CIA'n ergee dhaqanii ilaalanii mirkaneessanii suura argatanii waan bilbila ajajootaa kuni yeroo isaan ajajanii loltuu yeroo isaan ajajan waraabanii isa intercept godhanii jechuudha. Kana hundaan waraanni akka Itoophiyaa keessa jiru himamee jira beekanii jiru. Kanarraanis Ameerikaanis warningii kennitee jirti jechuun akeekkachiisa kennitee jirti Eertiraadhaa fi kanaafi waraanni Eertiraa hanga amajjii 20tti akka bahu ajajamee jira. Haala kanaan egaa Ameerikaanii ajaja kana erga kenniteerti biyyoonni Awurooppaa hedduunis ajaja kana kennanii jiru. Haala kanaan Eertiriyaan loltuu qabdu hundumaayyuu hanga amajjii 20tti keessa hin baastu taananii gara tarkaanfiitti deemuu dandeenya kan jedhutu jira jedhama. Tarkaanfii akkamii akka ta'e hin beekamu garuu tarkaanfii wayii fudhachuu akka deemaniitti kan isaan egaa dubbachaa jiranii. Haa ta'u malee waraanni garaa ba'u dhabee jira jedhama. Ofii isaatiif iyyuu waraanni gara tokkooni cinqii jala jira itti marfamee jira keessattuu karaa Shiree kan jiru kuni waraanni karaan inni Eertiraadhaan walitti dhufuus karaan inni warra Itoophiyaatti loltuu Itoophiyaanis haa ta'u iddoo biraatti gargaarsa akka dhufuuf reeshiniin wanti nyaatuu fi akkasumas rasaasni akka dhufuu fi karaan banamee ture. Cufamee jira kanaanii milishaan Tigraay hedduun isaanii karaatti riphanii tarkaanfii fudhachaa waan jiranii fi gargaarsa malee hafee jira jedhama. Karaa Wuqiroo kanas akkasuma Wuqiroo Tontaayini Taawuzeen ifama. Karaa sanis akkasumatti jira. Haala kanaan egaa waraanichi cinqamee waraanichi itti marfamee karaa ittiin bahu dhabee jira. Haa ta'u malee egaa fuulduratti tarii waraanni dabalataa dhufee isa adda baasamoo waraanni Itoophiyaa iddoo biraatii dhufee akka adda baasu wanti beekame hin jiru. Walumaa galatti Itoophiyaan ammatti waraana hanqina waraanaa guddaa qabdi jedhamee jira. Hanqina waraanaa kanarraa kan ka'e amma namoota haaraa leenjisanii gara waraanatti galchuudhaa fi iddoo baay'eetti beeksisa baasanii jiru. Tarii leenjirra warri jiranis hin jiru. Haa ta'u malee akka namoonni tokko tokko dubbatanitti hidha Abbayyaa mataasaa kan eeganii duraanii kiflatoorii tokko yoo ta'u amma Wallagga dhiyaa keessaas baasanii gara naannoo Suudaanii kanatti sochoosuudhaaf yaalamaa jira jedhameera. Haala kanaan egaa hidha Abbayyaa kan eegan mataasaatiin kutaa waraanaa tokko kan ture gara shaalaqaa lamaatti gadi xinneessanii jiru jedhama. Haala sanaan egaa loltuu 2,000 olii miti naannoo sana kan jiru jedhamee jira. Beenishaangulittis tarkaanfiin garaagaraa kuni yookiin immoo miidhaan garaagaraa kuni kan hammaate kanarraa kan ka'edha jedhanii jiru. Kanaaf humni kuni Suudaanitti deemee waan jiruuf humni biraa akkam godhee Eeritiriyaa warra achi keessatti itti marfame kana akka gadhiisisu hin beekamne. Walumaa galatti duraanii karoorri Abiyyi kan ture warra Tigraay kana itti marse konteen godhee iddoo tokkotti iddoo isaan marsee achiin booda achumatti beela'anii rakkatanii
achi booda waan nyaatan waan dhuganoo dhabanii isaaniyyuu harka kennatu kan jedhu ture yaadni isaa. Amma garuu tooftaa inni yaade sana isaantu itti fayyadamaa jira jedhama. Itti marsanii akka inni sochoone gochuudhani waraanichi hamilee akka dhabuu fi waraanichi akka nyaata bobaa fi rasaasa akka fixatu gochuudhani achiin booda achitti rukutuudha kan isaan yaadaa jiranii. Lammaffaa garaagarummaan kanarra jiru waraanichi humni waraanaa kun kan Tigraay ummata keessa jira. Ummannis waan qabu hin kennaa fi lammaffaa ummannis amma gargaarsa isa sinitti himnaa gargaarsa bakka nuti jirru bakka nuti to'annu qofaaf kennina kan isaan jedhan gargaarsi kuni tarii harka jaraa galuu danda'a jedhanii waan shakkanii fi haa ta'u malee gargaarsi kuni iddoo garagaraatti haala garagaraatiin daddarbuun isaa hin oolu. Haala kanaan warri Tigraay dura boba'aa fa'aa dhabanii rakkachaa kan turan wanta garagaraa dhabanii kan rakkachaa turan amma argachuu waan jalqaban fakkaata. Kana kanarraa kan ka'e egaa wantichi garagaraa akka jirudha kan nageenyu. Gama biraatiin ambaasaaddarri Eritiriyaa tokko du'ee jira jedhaniiru. Ambaasaaddarri kuni kana dura Shaabiyaa iddoo garagaraatti kan tajaajilaa turedha. Biyya keessattis sana booda ambaasaadara ta'ee asii ambaasaadara Eritiriyaa Ameerikaatti ta'ee tajaajileera. Achirraanis daayireektara haajaa biyya alaa Ameerikaa ta'ee tajaajilee jira. Haajaa biyya alaa Eritiriyaa jechuukooti dhiifama. Daayireektara haajaa biyya alaa Eritiriyaa ta'ee tajaajilee jira. Namtichi kuni Tsahaay Faasil jedhama. Tsahaay Faasil kun egaa warri Eritiriyaa ifatti kanaan du'e kan hin jenne du'uusaa qofa amananii jiru. Namoonni tokko tokko garuu kan dubbatanii koovidiidhaan du'e kan jedhan jiru. Garuu ragaa baay'een egaa hagam akka dhugaa ta'e hin beeknu garuu ragaan tokko tokko akka jedhutti namichi kuni daangaa Eritiriyaa fi Suudaanii irratti rukutamee jedhanii jiru. Namtichi kun ganaa waggaa 73dha. Amma rukutamee namtichi kunis akka du'eedha kan nageenye. Dhugumaa Suudaanii rukuttee haa ta'u waan biraatiin haa ta'u wanti beekamee hin jiru. Haa ta'u malee walitti gaarreeffannaan Suudaanii fi Eritiriyaas akkuma itti fufeetti jira jedhamee jira. Egaa haala kanaanii warri kaabni ammallee wal marqaa jeeqamaa homaa jijjiiramni tokkoyyuu gara nageenyatti dhufuu fi dubbiin qabbanaa'urra akka hin jirredha kan nutti himaa jiru. Walumaa galatti tarkaanfii yookiin ibiddaa biyyi qabsiise kanaani hundumatu gubachaa jira. Uummanni gubachaa jira, dhaabni gubachaa jira, loltuun biyyattii gubachaa jiru, namoonni hedduun buqqaanii jiru. Namoonni gara Tigraay buqqaanii Suudaanii galanii 61,000 ga'ee jira. Kana dura naannoo Amaaraa kanaas namoonni buqqaan hedduutu jira. Walumaa galatti biyya keessayyuu naannoo daangaa Tigraay fi Amaaraa kanarraa kan buqqaane nama 950 oliidha. Isaanii hamilee eeguudhaaf jedhaniiti kan callisanii biyya keessatti hin himamne malee rakkoo guddaadha kan irra gahaa jiru. Sanaan ala waraansa Suudaanii kanaan immoo manni hedduun ammallee buqqaa akka jirudha. Walumaa galatti naannoon kaabaa marqamaa jira, jeeqamaa jira, barbadaa'aa jira. Kuni badii guddaadha biyyattiidha fi egaa warri wanti gara kaabaa jiru kana fakkaata. Gama oolmaa Oromiyaatti dhufnaa. Oolmaa Oromiyaatiin obbo Shimallis Abdiisaa ittaana pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee lammaffaan ijaaraa jedhee jira. Haala kanaan egaa har'a Ililliitti hoteela Ililliitti walitti qabamanii mari'atanii jiru. Hoteela Ilillii kanatti walitti qabamanii kan mari'atanii lafa hektaara 29 ga'u irratti Finfinnee biraa Moojoo fi Adaamaa jidduutti ijaaraa jedhanii jiru. Egaa lafa kanarratti magaalli ijaaramu kuni kan maastar pilaanii mataa ofii qabu Finfinnee kan tuffachiisu Finfinneedhaa ol kan ta'u waanuma hundaafiyyuu mijataa kan ta'e uummanni naannoo uummanni qonnaan bulaan naannoo suni kan boondii yookiin immoo aksiyoonii keessaa qabu. Magaalli kun waanuma hundumaayyuu kan guuttateedha. Kanaaf waggaa 40 keessatti magaala biraa ijaaraa jedhanii jiru.
egaa akka nutti fakkaatutti wanti kuni maybe ijaarsi kuni gaariidha. Magaala biraa kana yaada kana kan fide Shimallis jedhanii yaadicha akka yaadatti jaalannee jirra. Yaadichi gaariidha. Garuu gaafiin duraa inni duraa maaliif iddoo sanitti ta'e? Maaliif Moojoo fi Finfinnee jidduutti ta'e? Maal barbaadameeti? Inni kun gaafii guddaa kan namatti kaasudha. Moojoo fi Finfinnee jidduu jechuun walumaa galatti iddoo dhiphoo iddoo kiiloomeetira 50 ol hin guunne Oromiyaan naannoo sanaanii gara tokkoon Amaaraa gara tokkoon Kibbaa Guraageedha. Kanaafiyyuu yoo magaalli kun magaaluma naannuma sanitti iddoo sanitti hin ijaarama ta'e akkasuma bal'ata ta'e duraan dursee naannolee kana lamaan walitti fiduu danda'a. Kana jechuun immoo Oromiyaa mataa isheetiin iddoo lamatti kutuu danda'a. Maaliif iddoon kun yoo isaan magaala kana achitti ijaaranii jedhanii Guraagenis achi magaala kana yoo ol ijaarte jettee Amaarris achiin yoo ol ijaaree jedhee magaalli kun Oromiyaa iddoo lamatti hin kutu. Maaf iddoon kun filatamuu danda'e? Kuni gaafii guddaa kan namatti kaasudha. Kanaaf deebii hin qabani. Gama biraatiin magaala tokko gaafa ijaaranii yookiin warshaas haa ta'u piroojeektii gurguddaa akkasii sanaa waan afurtu ilaalama. Wanti arfan kun duraan dursee humna yookiin ibsaadha. Inerjii ibsaa isaa argannaa kan jedhan kana ibsaan amma gara bahaatii ibsaan dhufu baay'een hin jiru. Ibsaan dur gara bahaatii dhufaa ture. Qooqaan achi ture, malkaa akkannaa achi ture, qoqaa kanarraa malkaa akkannaatirraa kan ka'u ibsaan jira. Karaa isaan lamaan sana qofaadha kan jiran. Isaan sun immoo haala amma jirutti waan warra bahaa kanaayyuu quubsanii miti yoo tarii soolaar inerjii kana fayyadamanii ilaala. Amma biyyattiin kan harkaa qabdu ibsaa hedduun kan dhufu dhiyaarraa. Kanaafi gara dhiyaa kanatti Finfinnee gara dhiyaa kanatti otoo ijaarame gaariin turre gara ibsaatiin inerjii mataa isaatiin otoo ilaalame jechuudha. Gara biraatiin riisoorsiidha. Riisoorsiin baay'ee barbaachisaadha. Riisoorsiin baay'ee barbaachisaa ta'e riisoorsii keessaa tokko bishaani. Bishaani Shawaa Bahaarratti hanqinni bishaanii baay'ee hammaachaa jira. Hanqinni bishaanii kun immoo gara bahaatti dabalaa deema malee laafaan deema. Keessattiyyuu yoo gaarreen Arsii kana qabachuu baanne lammaffaa bal'ina yookiin ijaarsa manneenii naannoo Shawaa kana to'achuu baannanii naannoo Jiddugalaa fi naannoo Arsii rakkoo guddaatu mudachuu danda'a jedhanii tilmaamu namoonni baay'een. Fakkeenyaaf Finfinnee isaan duraan dursee asittis gaafii biraa kan nuti gaafannu dhiifama. Gaafii kana wal keessa makne warri nu dhaggeeffattanis achumaan akka gaafattanii fi akka ishuu keessan ta'uu barbaanna. Wanti kuni akka Finfinnee warri Amaaraa dhufanii Finfinneedha. Finfinneetti gamoo keenya ijaarannaa, jiddugala keenya ijaarannaa, waan garaagaraa ijaaranna jedhanii lafa erga fudhataniin booda lafa hektaara 10 ol kan ta'u erga fudhataniin booda Oromiyaan immoo magaala biraa magaala Finfinnee caaltuun ijaara jechuun maal jechuudha? Maaliif kuni ta'e? Finfinnee keessatti maaf gamoo ijaartan jedhamanii yeroo isaan doorsifamanitti kuni baqachuudha moo maal jechuudha? Moo dhuguma waan misooma kana of keessaa qabateeti kan jiru? Misooma sana ta'e immoo naannuma Finfinnee sana hin ta'uu? Naannoo Finfinnee sana gaarii miti? Yoo dhuguma misooma sana ta'e ajjeesantu Finfinnee. Maaliifii waan hedduun irraa hir'ata waan Finfinneen argattu innis argachuu ni danda'a jechuudha. Sana sun riizinii ta'uu baate iddoo biraa otoo godhanii hin wayyu. Magaalli kun magaala gurguddaa akkasii sana iddoo jiddugalaa sanitti bakka bishaan hin argamnetti bakka ibsaan hin argamnetti gochuu sanarraa bakka bishaanii fi ibsaan gahaan jirutti otoo gara dhiyaa kanatti godhame hin wayyu. Gara bahaatittis otoo godhame hin wayyu. Lafti ilaalamee haa jennu akka kootti akka fedhii kootti magaalli guddaan tokko waan jiddugaleessa jiruuf Finfinnee waan jiddugaleessa jiruu fi magaalli biraa yookiin naannoo Wallaggaa kana Jimma keessa Lubbaaboor keessa barbaadanii magaala guddaa wayyoota achitti ijaaran yookiin immoo gara bahaatti yookiin Baale keessatti otoo Harar keessatti Boorana keessatti waan akkasii kana ijaaranii caalaa fudhataman qabu caalaa
hin jaalatamu wanti kun yoo ta'u akkas ta'e maal qabaa ture maal yaadameeti kun kan iddoo kanatti fudhatan. Tarii kan isaan laalanii jedhanii tokko buufata xiyyaaraa ta'uu danda'a. Buufanni xiyyaaraa itti dhiyootti jiraachuu kan Bishooftuu sun hin hojjetama ta'e sanaan alas karaan baaburaa jira isas laaluu danda'u. Sanaan fudhatanii jennaan naannoo Harargee keessatti Harargee dhiyaa keessatti waan kun yoo ta'u hojjetame caalaa gaarii ta'adatti fakkaata. Karaan baaburaa jira. Xiyyaraanis baay'ee kan irraa fagaatu miti. Lammaffaa immoo xiyyara hojjechuun ni danda'ama. Buufata xiyyaaraa fuulduratti qaamuma sanaa gochuun ni danda'ama ture. Kanaaf maal akka yaadame hin beeku. Walumaa galatti egaa poolisiin tokko yookiin himaammanni tokko akka isaan humna hin qaban homaa gochuu hin danda'ani malee himaammanni tokko Finfinnee irratti ba'uu qabaa ture. Himaammanni hatattamaan Finfinnee irratti ba'uu qabaa ture. Finfinnee karaa kamiin iyyuu haa ta'u karaa kamiin warra Finfinneetti galan kana hir'isuun barbaachisaadha. Iddoo biraatti maayigirantiin amma walumaa galatti maayigirantii hedduun yeroo ani biyya turetti nama kuma waggaatti nama kuma tokko keessaa naannoo Tigraay nama 120tu magaalatti galaa isaan keessaa namni 90 akkas kan ta'an gara Finfinneetti kan isaan galaa turan. Waggaatti jechuudha. Nama kuma tokko keessaa jechuudha. Naannoo Amaaratis akkasumatti Finfinneetti galaa turanii Oromootu baay'inaan Finfinneetti hin galle. Oromoon kan Finfinneetti galu yookiin hojiidhanii yookiin immoo waan yoo hojii argate yookiin immoo wanta gara garaatiin waan muraasa wayiiti kan Finfinneetti galchuu jechuun hojii yoo ta'e tokko kan afaan Amaaraa dubbachuu danda'u lammaffaa immoo mootummaan naannoo Oromiyaa hojjettoota isaa kan itti qabudha. Amaarri garuu baay'inaan kan achi Finfinneetti galaa jiranii hojii humnaa hojii maalii afaanichas waan danda'anii fi haala gara garaan waan Finfinnee keessa jiru push and pull factoriin kun migration keessatti isaaniif mijataadha. Isaaniif baay'ee mijatee jira. Pull factoriin economic factoriin jira. Iddoo biraa iddoo biyya isaaniitii baay'ee waan rakkatanii fi rakkoon sun dhiibee achi baasa. Pull factoriin immoo Finfinnee keessa hojiin argatu, qarshiin argatu, isaan jiraachuu danda'u. Haala kanaan baay'ee dabalaa jira. Kuni dhaabachuu qaba. Kuni himaammanni itti ba'uu qaba. Maaliif biyya Finfinneen ba'aa guddaa baatteerti. Amma haala kanaan magaalli lammaffaan hin jiru biyyattii keessa. Warri magaalonni duuka jiranii Maqaleen ammaan achi duuf deemaa jirti. Xinnoo kan ittiin dorgomanii Adaamaa fi Dirree Dhawaadha. Isaanis yoo ta'e garaagarummaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa fardaaf lafa. Garaagarummaan Finfinnee fi Adaamaa fardaaf lafa. Finfinnee naannoo miliyoona 5 gaafa qabdu Adaamaan nama 500,000 akkasiidha kan qabdu. Kana waan ta'eef garaagarummaa kana dhiphisuun barbaachisaa ture. Magaalotuma jiran irratti iyyuu xiyyeeffannaan godhamee waan garaagaraa godhamee fi isaan iyyuu guddisuun baay'ee barbaachisaa ture. Magaala filatanii jechuudha. Haa jennu Dirree Dhawaa, haa jennu Adaamaa, haa jennu Jimmaa yookiin Naqamtee filatanii isaan sana sirriitti akka ba'aa Finfinnee baatanii jechuudha. Lammaffaa karaa kamiin iyyuu haa ta'u wanta mootummaan naannoo Amaaraa godhe san hadheeffatanii mormuu qabu ture. Hadheeffatanii maaliif mootummaan naannoo Amaaraa Finfinnee keessatti teessoo banate jechuun warri kibbaa hin banatu jechuudha. Warra kibbaa dhorkuudhaaf moraaliin qabnu. Beenishaangul dhorkuudhaaf moraaliin qabnu. Gaambeellaa dhorkuudhaaf moraaliin qabnu. Yoo akkasii Gaambeellaanis banachuu qabu. Yoo akkasii kibbis banachuu qabu. Yoo akkasii Harariinis banachuu qabu. Finfinnee keessatti jechuudha. Gaafa san Finfinneen teessoo meeqaa taati lafa agamiitu ga'a. Isaan gaafa achitti dhufanii waajjira qofaa miti kan isaan fidanii dhufan. Hojjetaa fidanii dhufu. Maatii fidanii dhufu. Maatiin achitti dhufu suni mana barbaada. Mana barumsaa barbaada. Iddoo fayyaa barbaada. Waan hedduudha kan inni barbaadu. Akkam godhaniiti sana hundaa guutuu kan danda'an. Kanaaf mootummaa naannoo Amaaraa ari'uu qabu achi keessaa. Yaaduma kana yaaduu isaatiin mootummaa naannoo Amaaraa adabuu qabu ture. Adabamuu qabaa ture. Biltsiginnaan jedhanii biltsiginnaa miti malee waan kanarratti tarkaanfii fudhachuu qabaa ture.
Kuni morka jedhamee morki akkasii kuni hundumaa naannolii dorgommii keessa kan galtu jedhamee wanti kuni dhaabbachuu qabaatu. Otoo kanan godhin hafanii jira. Kan immoo deebisee kenne ishuma bilchiginnaa jettu isuma Oromoodhaaf hin dhaabadhe OPDO keessaan dhufe jettu Adaanech mataa isheetiin. Kuni maaliif ta'uu danda'e? Kanarratti marii guddaadha kan barbaachisu, ijjennoo barbaachisaa, latti jechuu barbaachisa. Akkas ta'uu baannaan rakkoo guddaadhaaf isaan saaxilaa. Kanaan ala immoo wanti ilaalamuu qabu Finfinneen kana caala bal'achuu hin qabdu baay'ee ni miti. Olis haa ta'u asii achis lafarras haa ta'u bal'achuu hin qabdu. Magaaloodhumti naannoo sanaayyuu walaa Buraayyuu, walaa Sabbataa, walaa Galaan baay'een isaanii dhaabachuu qaba ijaarsi naannoo sanii. Maaliif lafarra bal'achaa kan isaan jiran? Lafarra immoo qorqoorrootu afamaa jira. Qorqoorroon afamaa jiru kuni bokkaan yommuu roobu bokkaan egaa bishaan warri beektanii jirtu kana dura warra OPDOtti himee jenna maaltu si dhibee eessatti beektaa kanaa jedhanii kan baay'ee natti dheekkamanii horii adii achiin booda naari'an garuu dhugaan jiru sanaa hayyoonni hedduun kan dubbatanii qorqoorroo lafarra afamee jira. Bishaan lafa jalaa kan argamu gafarsaas haa ta'u laga daadhiis haa ta'u bishaan burqaas haa ta'u maalis haa ta'u bishaan ummanni suni dhugu kan inni argamu dura bokkaan erga roobeen booda bokkaa santu gadii lafa seenee lafa jalatti kuufamee achiin booda burqaa ta'ee laga ta'ee baha malee bishaan iddoo wayiitii dhufuuyyuu hin jiru. Bishaan suni kan Aqaaqii keessaas bahu lafa keessaa qotanii kan baasanii bishaanuma akkasii kanaadha. Bishaan kun immoo margi waan jiruufi mukni waan jiruufi lafta qonnaan bulaan suni lafa waan qotuufi bokkaan roobe suni lafa sanee lafarra bu'eeti lafarra gadi seenee achiin booda lafa jalatti kuufamee gama garagaraan burqaa ta'ee laga ta'ee yookiin immoo akka Aqaaqii kanaa qotanii baasanii Finfinnee obaasu jechuudha. Yoo qorqoorroon callisee lafarra afamee jedhee qorqoorroo sanirra bu'aa qorqoorroo sanirra erga bu'een booda qorqoorroorraa lafa oobuu galoo ta'eeti kan inni deemu. Galoo ta'ee waan inni bahuu fi galoodhaan iddoo biraa dhaqa malee lafa gadi hin seenu. Sanarraanii Aqaaqiin hir'achaa deemaa, gama biraatiin gafarsaan hir'achaa deemaa, laga daadhiin hir'achaa deemaa, fuulduratti bishaan dhugaatii rakkina hanqina bishaan dhugaatii hamaatu magaala san mudachuudha deema. Magaala san qofa otoo hin ta'in warra naannoo sana jiran hundumaa Aqaaqis haa ta'u, Galaanis haa ta'u, laga Xaafoos haa ta'u, Sulultaas haa ta'u, Buraayyuu haa ta'u, Sabbataa haa ta'u, isaan kun hunduyyuu rakkoo akkasiiti kan isaan mudatu. Kanaafi ammaanachi manni qopheessaa naannoo sanii of eeggannoo gochuu qabu. Uummata naannoo sana jiraachuu qaba hin qabu hin jenne. Uummanni naannoo sana jiraachuu qaba. Garuu amma haala amma jiru kanaanii saamicha lafaatii kan achirratti mul'achaa jiru. Namoota biraatu achitti dhufee baqachaa jira iddoo biraatii. Kana hunduma to'achuun dirqama. Himaammata gaarii baasanii himaammata saniin duraan dursee akka biyyattiitti magaalonni hunduu ofaa danda'an wanti isaan Finfinneetti fiiganiif hin jiru. Warri Bahardaar Finfinneen godhatanii maaliif Bahardaar guddifachuu dadhabanii Finfinneetti kan isaan fiigan. Kanaaf lakki jedhamuu qabu karaa kamiiniyyuu jechuudha. Karaa biraatiinis lakki jedhamuu qabu. Akka Oromoottis nutis magaalota gurguddoo Finfinneedhaan dorgoman 2-3 nu barbaachisa. Magaala haaraa ijaarra hanga jedhanii magaaluma jiru sana fooyyessanii cimsanii waan garagaraa itti ijaaranii gargar hiranii kana gochuu ni danda'u. Akka kootti magaalotni sadeen kun hunduma magaala 4 magaala poteenshii ummata hedduus baachuu danda'an diinagdeedhaafis baay'ee murteessoo kan ta'an Adaamaa, Shaashamannee, Naqamtee, Jimmaa isaan kanarratti otoo xiyyeeffatanii waan baay'ee hojjechuu ni danda'ama. Amboonis akkasuma. Hanga wanta sana Adaamaa fi Moojoo jidduutti jedhanii odoo Ambootti waan sana raawwatanii Amboon mataa isheetiin dachaan dabaltii ture. Amboodha waan gaarii ta'aa ture wanti sun. Kanaafi walumaa galatti egaa warri keenya gorsan dhaga'anii
gorsa waan nageenyeef waan isaanii jennu hin qabnu. Ummata keenya garuu ergaan nu dabarsinu warri dhageessan yoo karaa dhageessanii waan kana gaafachuu qabdu. Waan kana dhaabsisuu qabdu. Yoo misooman jibbine misoomichi magaala ijaaruun gaariidha. Saudi Arabiyaan amma magaala haaraa 15 oliiti kan isheen ijaaraa jirtu. Qarshii hedduu itti baasanii jechuudha. Garuu kana maybe akkuma Saudi kana akkuma United Arab Emirates biyyoonni Arabaa baay'een waan akkasii godhu akkasitti kan ijaaran jiru. Chaayinaanis iddoo tokko tokkotti kan goote jirti. Suni gaarii ta'a jennee yaadna. Garuu hunduma caala wanta dursa argachuu qabu nutti hin fakkaatu sun. Lammaffaa iddoon isaan filatan hunduma caala dogoggora. Inni filatamaan silaa waan akkasii sana yoo yaadanii jedhan hir'isanillee fakkeenyaaf Finfinnee kan caaltu eega jedhanii nama miliyoona 5 fa'aa akkasii kan qabu yoo ta'e lafti suni miliyoona tokko projektii nama miliyoona 1 fi hojii nama miliyoona 1 argamsiisuu danda'u tokko Naqamtee tokko Jimma tokko Shaashamannee tokko Adaamaa tokko godhanii magaalota kana baay'ee jijjiiruu danda'u. Scratchidhaas hin kaane lafaas hin kaane waan garagaraa waan achi keessa jiruu fi jechuudha. Egaa kanaaf kan wanti kuni kan otoo akkas ta'e caalaa fudhatama qaba jennee kan yaadnu hunduma caala immoo diinagdee biyyattii sana sochoosuudhaaf amma yeroon magaala caala yeroon interneetitti invest godhan ibsaa irratti invest godhan barbaachisaa baay'ee barbaachisaadha. Digital economiidhaan ala kan nu baasu jiru. Magaala ijaaruu caala digital economii sana ijaaruutu nu baasa amma ummata keenyaafis faayidaa guddaa qaba. Warri kanarratti fedhii qabdanii waan tokko mari'achuu ni dandeenya. Keessan nu dubbisaa waa'ee digital economii kanaa fi akkam maal ta'uu akka qabu irratti mari'achuu ni dandeenya. Egaa kana kan Shimallis yaade walumaa galatti waggaa 40tti kan inni ijaaru waggaa 40 jechuun egaa Shimallisis waggaa 40 jiraachuu isaa Waaqa beeka. Nutis waggaa 40 jiraachuu keenya Waaqatu beeka. Akkuma gadaa sana gadaa tokkottan ijaara jedheera. Walumaa galatti gadaa economic zone jedhamaa waan inni ijaaruu deemu kuni. Egaa akkuma gadaa waggaa 40tti kan dhufu jedheera. Sanaan ala kan lammataatti deemnaa kan lammataa keenya waldiddaan bilchiginnaa Amaaraa fi bilchiginnaa Oromiyaa akkuma itti fufetti jira jedhamee jira. Akkuma kana kaleessa isinitti himnee Taayyeen waan garagaraa babarreessuu itti fufee jira. Kana dura isaan wal qoratanii hundumtuyyuu namoonni siyaasaa abbootiin siyaasaa warri aangooyii qabanii siyaasa irraanfatanii aktivistii ta'anii jiru. Facebook irraa afamanii ooluu hojiin hin hojjetamu jedhanii kana dura egaa akeekkachiisnis kennameera. Namni Facebookii fayyadamee qoratamu hiriyamu jedhamee ture. Haa ta'u malee wanti sunis baasuu hin dandeenye. Namni karaa baaleenis karaa booleenis Facebookii numa ilaala. Tokko nama dirqisiisuun sirrii miti. Maaliif namni barbaade odeeffannoo argachuudhaaf fi hojii miidhin malee Facebookii laaluu fi fayyadamuun dirqama. Lammaffaa hojiin hedduunis kan hojjetamu waan hin jirreef namni isatti kan muuka'u. Kanaaf kanaan alas egaa warri abbootii siyaasaa kuni lammaffaa akka waliin arrabsinee fi akka hin barreessine jedhamee barreeffamus Taayyeen kaleessaa eenyudha farri Amaaraa xalle jedhanii yeroo eenyu jibba Amaaraa kan qabu jedheeti saniin booda hunduma caala jibba Amaaraa kan qabu isinidha Abinidha. Abin jechuun diina ummata Amaaraa tokkoffaadha jedhee jira. Egaa haala kanaanii sodaachisuu isaati warra achi keessa jiranis isin qabna jechuu isaati. Amma yeroo dhiyoo keessatti wayii uumanii achiin booda Abin hidhanii achi keessaas warra Abiyyi sodaachisaa turanii Abiyyi aangorraa haa ka'u jechaa turanii hin baasnaa jedhanii yookiin hin qabne jedhanii akka yaadaa jiranidha kan himamu. Kanaan wal qabatee egaa har'as Taayyeen barreessee jira. Har'as Taayyeen akkuma jedhame akkuma isinitti himne shakkine wanta kana kan barreessi jedheeni
abiyyitu karaa isaatiin dubbachaa jira. Kanaaf Taayyeen har'a wanti inni barreesse abiyyi faarseti. Goonni akka abiyyi sin jiru, cimaan akka abiyyi sin jiru, abiyyi kun waan inni hojjechaa jiru addunyaatti argee garuu yoo nama tokko ergaa tokko amanuu fi ergaa sana kan erge amanuun dirqama. Ergaa erge san dhiisaa yookiin tuffachaa, ergaa erge san abaaraa nama sanaa sirrii miti maalidha jechaa ergaan sirriidha jechuun hin danda'amu. Biltsiginnaan sirriidha jechaa walitti dhufuun keenya sirriidha jechaa abbaa biltsiginnaa abiyyi abaaruun hin danda'amu, sirriis miti. Warri tokko tokko garuu kanarra jiru jedhee warra abiyyi aangoo gadaa dhiisu jedhee gaafatee warra abiyyi irratti waan garagaraa gaafii garagaraa kaasan jechuun kaa biltsiginnaa keessaa biltsiginnaa amaaraa gara biraatiin rukutaa jira. Haala kanaan yeroo dhiyoo keessatti waliigalteen akka hin jirredha kan eegamaa jiru. Waliigaltee otoo hin ta'in dhaabichi ganaa wal qoratee taa'ee wal qolatee wal rukutee keessaa wal ari'ee sana booda tokkummaa yaadaa sanitti yoon dhufini biyyattiin rakkoo guddaa keessa galuu dandeessi jedhanii jiru. Walumaa galatti kana kan hubate abiyyi namoota tokko tokkotti dudubbachaa jira jedhanii jiru. Maallu wayyaa akkam goona warra hidhamanis maal gochuun wayyaa jedhee namoota tokko tokkotti dudubbachaa jira jedhanii maalirraa akka ga'ame hin beekamu. Wanti qabatamaani kana jedhame hin beekamu haga ammaay garuu akka yaadatti namoonni tokko tokko ga'ee jira ammaan achi ummata kana haala kanaanii ittiin deemuun hin danda'amu. Warri wayyaanis achi roorrisaa jiru, humna cimsachaa jiru. Suudaaniinis asiinii akka barbaadetti roorrisaa jirti. Iddoo garagaraatti walitti bu'iinsi hamaatu geggeeffamaa jira. Kanarraa kan ka'e otoo mootummaa ce'umsaa hundeessite jedhanii namoonni tokko tokko itti dubbachaa jiru jedhanii abiyyi kanaafis toles bades hin jenne, toles bades hin jedhu ammatti beekamaadha. Garuu akka yaadatti waan kunis akka yaadamaa jiru akka achi namoonni tokko tokko waan kana kakkaasaa jiranidha kan nageenye. Kanumaan egaa falani ta'a jedhame kan yaadamu amma ilmaan walii galuu didan kana walitti araarsuu otoo hin ta'in fuulduratti numaayyuu gargar ba'anii mootummaa ce'umsaa isaaniitti galuutu irra furmaata ta'aa jedhaniiti kan yaadanii. Kanaan yoon ta'in amaarri warri biltsiginnaa amaaraa kun hunduma caala kan Oromiyaa irratti isaan kaasanii ka'an amma filannoon jedhamu hin geggeeffama taanaan filannoon hin jiru. Filannoon kun hin geggeeffama taananii amma heera mootummaa amma jiru kanaanii itti adeemna taananii boodderra waanuma jiru kana mirkaneessudha. Heera mootummaa jiru kana mirkaneessudha. Heerri kun hin jijjiiramu, heerri kun homaayyuu hin ta'u jechuudha. Kun immoo nuuf du'a. Nuti amaarri homaa wanti keessaa arganne hin jiru jechuudhani garasitti adeemaa jiru jedhanii. Kana malees egaa kan rakkoo kana fuulduratti hammeessuu danda'amu waa'ee daangaa Suudaanii kanaa fi daangaan Tigraay kun hunduma caala waan hammeessuu danda'uu fi inni kunis rakkoodha jedhanii yeroo isa gara lammaffaatti itti adeemna. Kanuma wajjiniin egaa gara oduu keenya sadaffaatti deemna. Otoo jennu oduun tokko kanan irra darbee United Arab Emirates abiyyiin nagaatti jetteerti. United Arab Emirates abiyyiin nagaatti kan jettee dhiibban Misrii waan itti baay'ateef jedhamee jira. Dhiibban Misriin abiyyi gargaarta taananii ammaanachi abiyyi irra gortee diroonii keetinii Suudaanii yookiin waanuma kamiiniyyuu karaa kamiiniyyuu hin deeggarta taananii nu wajjiniin wal dhabdaa nu wajjiniin walitti buutaa jedhanii Misraanii fi Suudaaniin waan akeekkachiisa kennanii fi United Arab Emirates ammaanachi dirooniin koo deemee balali'ee eenyuyyuu rukutu hin jiru. Hanga yeroo tokko hanga si rakkannee jirraa si gargaarree jirraa ammaan booda of danda'a jettee irraa garagartee jirti jedhanii. Haala kanaan egaa abiyyi ammaanachi doolaarii duraan akka barbaadetti hammaaru isaaniis dhabuuf deemaa jira. United Arab Emirates ammaanachi doolaaras
hin gargaartu warri Awurooppaa warri Ameerikaa doolaara irraa dhaabeera doolaarri garmalee dabalee jira doolaarri amma bilaak maarkeetitti 55 galee jira jedhamee jira haala kanaan egaa yeroo dhiyoo keessatti 60 akka galuudha kan dubbatamaa jiru kanaan namoonni baay'een duraan naannoo biyya alaa kana akkaawuntii chaayinaatti banachuudhanii chaayinaadhaa qarshii hin fudhatu ture akkaawuntii chaayinaatti banatanii achitti doolaariin kuufamee fi doolaarii achumaa baasatu ture amma mootummaa chaayinaas gaafatanii lammiin Itoophiyaa kamiyyuu chaayinaa keessatti akkaawuntii doolaaraa banachuu akka hin dandeenye dhorkanii jiru. Kuni walumaa galatti egaa hagam akka rakkinni gara diinagdee kun gara doolaarii kun hanqinni doolaarii kun isa qunnamaa jirudha. Warri duraanii doolaarii makkiyaatoo tokkorraa doolaarii tokko nu kennaa jedhanii miliyoonaan sii kennina jedhanii abiyyiif waadaa galanii isaan suni ammallee waan tokko argachuu dhabanii mindaa isaaniiyyuu kennuudhaaf warri duubatti jedhanii jiru. Dura mindaadhuma keenyallee kennina maal jenneeti nugusa keenya torbaffaa qaanessinaa jechaa turanii amma garuu sunis hafee jira jedhameera.